fuunee ashamaa akkam jirtu oduu yeroo kanaa qabannee dhiyaanneerraa oduu kan isinitti himu sanyii abboomaati. Godina Arsii magaalaa Asallaa fi naannoo ishee irraa uummanni badii tokko malee jumlaan hidhamee hiraarfamaa akka jiru dhaga'ame. Akka gabaasa maddeen keenyaatti kibba baha Oromiyaa godina Arsii magaalaa Asallaa fi naannoo isheetti uummanni nagaan maqaa waraana bilisummaa Oromoo waliin hidhata qabdu jedhuun humnoota mootummaan jumlaan hidhaatti guuramee hiraarfamaa akka jiru dhaga'ameera. Hidhattoonni mootummaa kunneen ilmaan Oromoo nagaa mana isaanii fi bakka hojii isaaniitii ukkaamsanii qajeelcha poolisii magaalaa Asallaatti hidhanii dararaa akka jiran maddeen keenya mirkaneessaniiru. Kanneen hidhamanii hiraaraa jiran keessaa kan maqaan ammaaf nu gahe Barsiisaa Qaasiim Teenee, Barsiisaa Kadir Nuuree, Umar Suleemaan, Maammad Roobaa, Gannaa Gansaa kan jedhamanii fi kanneen yeroof maqaan isaanii nu hin gahin biroon mana hidhaa kana keessatti akkaan hiraaraa jiraachuun barameera. Jiraattonni naannichaa galgala sa'aatii 7:00 yookiin akka lakkoofsa biyya kanaatti sa'aatii 1:00 irraa kaasee namuu daandii irratti argamuu hin danda'u kan jedhan maddeen keenya kanneen akka carraa barfatanii manaa yookiin bakka hojiitii bahan uleetu isaan eeggataa nuun jedhan. Kana malees baajaajii fi konkolaattonni sa'aatii kanaan booda alatti argaman sa'aa dabarsitee deemta jedhamuun maallaqa saamamaa akka jiran maddeen keenya dabaluun ifoomsaniiru. Murteen dabaa jaalamaan filee irratti darbee akka kaafamuu qabu sabboontonni gaafatan. Sirnooti abbootii irree amalooti hedduu qaban keessaa tokko yakka suukanneessaa lammiilee biyyaa fi qabsaa'ota haqa irratti geggeessuudha kan jedhan sabboontonni kunneen sirni Abisiiniyaa golgaa maqaa Itoophiyaa saboota irratti humnaan erga fe'amee eegalee hidhaan ajjechaan buqqaafamuun lammiilee hojii idilee geggeessitoota sirna kanaa ta'eeraas jedhan. Amaloota sirna abbootii abbaa irree keessaa tokko haqa maqsuu fi heeraa fi seera tumamee shiraan tursiisaa sirna cunqursaa fi kolonii saboota irratti tursiisuuf kallattii isaaniif mijatutti qajeelchanii saalfii malee dhimma itti bahuudha jedhan. Waggaa 150 oliif biyyattii Itoophiyaa jedhamtu keessatti jijjiiramni namootaa fi garee sirna kolonii saboota irratti qabantu maqaa adda addaa moggaafachuun gidiraa jiruuf jireenya roorroo hidhaa sarbama mirgoota lammiilee nagaa fi tasgabbii dhabamsiisuudhaan hacuuccaan kaleessaa har'as ittuma fufee jira jedhan. Waggoota 27 darban mataa sirna TPLF namoota sirna kolonii sabootaa milkeessuu danda'an garee yookiin maqaa paartii siyaasaa jechuun bu'uuressuun yakka suukanneessaa saboota irratti gahaa tureera. Paartilee haala kanaan hundeeffaman keessaa tokko OPDO kaleessaa PP har'aatii jedhan sabboontonni kunneen. Murtii yakkamtootaa fi mata maleeyyii murteeffamu hunduu dhiibbaa sirnaa fi qorqalbii OPDOtiin ijaaramteedha jedhan. Qabsaa'ota saba kanaa umurii isaanii guutuu saba isaaniif kennanii qabsaa'aa bahanii fi jiran badii tokkoon ala mana hidhaatti ugguranii hiraarsaa kaan ammoo murtee dabaa irratti dabarsanii umurii bittaa isaanii dheereffachuuf akkuma abbootii isaanii yakka suukanneessaa lammiilee irratti raawwachaa jiru jechuun dubbatan. Kanneen murtiin dabaa irratti darbe keessaa tokko miseensa gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo Jaalamaan Filee isaan tokkodha. Murteen Jaalamaan irratti darbee amala koloneeffattootaa fi abbootii irree kan mul'isuudha kan jedhan sabboontonni kunneen murteen jal'aan kun akka irraa kaafamus gaafataniiru. Abaa'oon furmaata nagaa fi tasgabbii impaayera Itoophiyaati kan jedhan sabboontonni kunneen kaayyoo fi akeeka addi bilisummaa Oromoo ganama qabatee ol ka'e sana fiixaan baasuun hidhaa ajjechaa buqqaafamuu fi roorroo gamoo maraa uummata Oromoo fi sablammiilee biyyattii irratti gahaa jiru furmaata gochuu qabna jechuun dhaammataniiru. Hoogganoonni fi qondaalonni adda bilisummaa Oromoo mana hidhaa qajeelcha poolisii magaalaa Burraayyuu jiran kaleessa osoo mana murtiitti hin dhiyaatin hafan. Komishiniin poolisii Oromiyaa fi abbaan alangaa waxabajjii 22/2022 hoogganootaa fi qondaalota ABO mana hidhaa qajeelcha poolisii magaalaa Burraayyuutti argaman manni murtii godina addaa ona Burraayyuu akka dhiyeessu ajajullee komishiniin poolisii Oromiyaa osoo hin dhiyeessin hambisuun mootummaan Itoophiyaa olaantummaa seeraatti kan hin amanne ta'uu mirkaneessa jechuun namoonni nuti dubbifne tokko tokko dubbataniiru.
Manni murtii kun dhaddacha adoolessa 4/2022 taa'een ammas irra deebi'ee koomishiniin poolisii Oromiyaa fi waajjirri poolisii akka namoota hidhee teessisaa jiru kana adoolessa 15/2022tti dhiyeessuuf ajaja biroo dabarsee jira. Mootummaan afaaniin waa'ee olaantummaa seeraa karaa miidiyaalee isaatiin lallabaa oolu olaantummaa seeraa karaa ofii isaatii barbaadetti jijjiiree dhimma itti bahaa kan jirudha. Namoonni nuti dubbifne kan ibsan. Dabii hoogganotaa fi qondaalota ABO mana hidhaa qajeelcha poolisii magaalaa Burraayyuutti argaman irratti raawwatamaa jiru bilxiginnaan seera cabsaa jiraachuu fi seerri karaa haqaa fi qulqulluu ta'een akka hojii irra hin oolle gufuu ta'uu isaa agarsiisas jedhan. Kanarra darbee seeraaf kan hin bulle sirna akka feetee ta'uu isaa agarsiisa. Seera hojii irra oolchuun hundaan olitti mootummaa kan ilaallatudha erga jedhaniin booda mootummaan kun garuu faallaa isaa seera diigaa jira jedhan. Hoogganoonni fi qondaalonni adda bilisummaa Oromoo mana hidhaa qajeelcha poolisii magaalaa Burraayyuutti argaman Jaal Abdii Raggaasaa, Jaal Mikaa'el Booran, Jaal Kennasaa Ayyaanaa, Jaal Gadaa Gabbisaa, Jaal Lammii Beenyaa, Jaal Dooktar Gadaa Oljirraa fi Jaal Daawit Abdataati. Godina Wallaggaa Lixaa Ona Qondaalaa keessatti guyyoota 3 gidduutti lammiileen nagaan 80 ol ta'an hidhattoota mootummaatiin ajjeefamuun dhaga'ame. Torban tokko as erga duulli bifa haaraan maqaa shanee isa dhumaaf dhabamsiisuu jedhuun mootummaa bilxiginnaan labsame as waraanni sirnichaa guyyuu gara lixa Wallaggaatti guuramaa jiru lakkoofsi isaa haalaan guddaa ta'uu ifatti mul'ataa kan jiru yoo ta'u, waraanni kun lammiilee nagaa shanee deeggartuttiin jechuun qe'ee isaanii gubbaatti jumlaan fixaa fi kaan qabee bakka buutee isaanii dhabamsiisaa jiraachuu sagaleen bilisummaa Oromoo gabaaseera. Odeessi Wallagga Lixaa Ona Qondaalaa irraa ba'aa jiru haalaan suukanneessaadha kan jedhe odeessi kun dhuma ji'a waxabajjii irraa qabee haga adoolessa 2022 gidduutti namootni nagaan 80 ol ta'an haala suukanneessaan akka ajjeefaman ibsee jira. Godinoota Ona Qondaalaa jala jiran kanneen akka Kollee, Carbee, Kollii, Seedeefaa keessatti ajjechaan jumlaa waraana mootummaatiin lammiilee Oromoo irratti raawwatamaa jiraachuun hubatameera jedha gabaasni sagalee bilisummaa Oromoo kun. Gandi tokko kan nagaa qabdu hin jiru kan jedhe gabaasni kun waraanni bilxiginnaa jaarsa jaartii ga'eessa nama guddaa fi ijoollee osoo hin jedhin maqaa shanee deeggartu jedhuun yakka ulfaataa uummata irratti raawwataa jira jedhama. Torbee darbee godina Qeellam Wallaggaa guutummaatti to'anneerra jedhee ibsa kan kenne mootummaan bilxiginnaa Tibbana ammoo ajjechaan jumlaan godinicha keessatti raawwatame jechuun gochaa suukanneessaa waraanni isaa hojjete gara dabarsuuf miidiyaa isaan lallabuu irratti argama. Gandoota Kollee Cabee fi Kollii Seedee keessatti kanneen ajjeefaman ammaaf maqaa kan arganne Barsiisaa Ittafaa Mahammad, Abdii Shibbiree, Malkaamuu Gomoraa, Abbaa Gadaa Muusaa Waltajjii, Ashabbir Liqixii, Shakkaruu Jamaaloo, Raamatallaa Baataa, Maammee Eliyaas, Waaqtolaa Ijaabuu, Raamatallaa Nagaasaa kanneen jedhaman warra ammaaf maqaan isaanii adda ba'ee argamanidha. Yakki waraanaa naannoo kanatti raawwatamaa jiru daran hammaataadha. Odeessi jiru guutuutti ba'ee akka uummata bira hin geenyeef neetworkiin balleeffameera. Uummanni naannichaa haala gaddisiisaa keessatti argama jedha gabaasni sagalee bilisummaa Oromoo irraa arganne. Ollaa Ona Qondaalaa kan taate Ona Beegii keessattis miidhaan fakkaataan uummata irra ga'aa jiraachuu kan ibsan maddeen naannoo sanii waraanni mootummaa uummata nagaa irratti haaloo ba'ataa jira jechuun komatan. Miidhaan waraanni mootummaa bilxiginnaa lixa Wallaggaa kan akka Ona Qondaalaa keessatti raawwataa jiru baay'ee suukanneessaadha kan jedhe gabaasni sagalee bilisummaa Oromoo. Yakki raawwatamee jiruu fi miidhaan uummata irra ga'aa jiru kun dhaggeettii miidiyaa dhabee kanneen yakka kana raawwachiisan yakkicha dhoksuuf miidiyaa qaban maraan oduu dharaa hafarsaa jiru jechuun gabaaseera. Kana waan ta'eef jedha uummanni keenya alaa fi keessaa kana hubatanii akka sagalee nuuf ta'an yakka kana qaamota mirga dhala namaaf falmanitti akka nu iyyatu dhaammanna jechuun uummatni godinichaa dhaamsa isaa dabarsee jira. Hordoftoota keenya oduun keenya har'a galgalaaf qabannes kanuma qophiilee keenya faana bu'aa.